isaan kanan sirreessine taanaan garuu go live yoo jettan iyyuu eesh isiniif hin jedhu waan ta'eef. Ashama akkam jirtu? Viidiyoo yeroo darbee keessatti akkaataa kamiin pop akkaawuntii akka bannu waliin ilaallee turre. Har'a immoo akkaataa kamiin laayivii seennaa, akkaataa kamiin paartii seennaa. Paartii teessoo namarra taa'uun faayidaan isaa maalidha? Mana keenyatti paartii bannee taa'uun faayidaan isaa maalidha? Akkasumas immoo seerota laayivii fi akkaataa kamiin roowaardii laayivii irraa hojjennee akka fudhannu waliin ilaallaa. Amma xumura viidiyootti na waliin tura. Tole, akkaataa laayivii fi paartii ittiin seennu ilaaluun dursatti seerota laayivii dhiironnii fi shamarran laayivii seenuudhaaf weelzi leeveliin isaanii leevelii meeqa gahuu qaba. Akkasumas immoo poointii fi kooinii hammamii laayivii irraa arganna kan jedhu waliin ilaallaa. Amma xumura viidiyootti na waliin tura. Jalqabatti dhiironni laayivii seenuudhaaf weelzi leeveliin isaanii leevelii 5 qaqqabuu qaba. Shamarran garuu guyyaa jalqabaa appicha bananii sa'aatii 24 keessatti leevelii tokko ta'anii laayivii seenuu ni danda'u. Akkasumas guyyaa 3f walitti aansanii laayivii irra sa'aatii 2 yoo turan akka roowaardiitti kan isaan argatan 10,000 garuu guyyaa jalqabaa sa'aatii 24 keessatti laayiviin seenne yoo ta'e akkasumas immoo roowaardii sana fudhanne yoo ta'e guyyaa lammaffaa 10,000 kennuufii danda'a. Garuu sana booddee guyyoota ittaanan guyyoota 2f 10,000 kan argachuu qaban gara 1,000tti jalaa irra ta'a jechuudha. Kanaaf shamarran yoo isiniif danda'ame guyyoota jalqabaa 3f sa'aatii 2 fi isaa ol laayivii irra tuluuf yaala. Isa malees immoo roowaardii keessan fudhachuu fi osoo nadabamiin hojjechuudhaaf yaala. Dhiironni garuu leevelii 5 booddee laayivii seenuu dandeenyullee laayivii irra yeroo teenyu wanti nuti argannu hin jiru. Kana yeroo inni siin jedhu leevelii 5 geenye laayivii seenuu yeroo jalqabnu tokkoffaa ejentii taanee hojjenna yoo ta'e namoota argachuu dandeenya. Namoota hostii ta'anii nu jala seenanii jechuudha. Kana malees immoo roowaardiiwwan giiftiiwwan adda addaa argachuu dandeenya malee laayivii irra yeroo seenne akka shamarranii wanta appichi nuuf kaffalu yookaan immoo wanta appichi nuuf kennu hin jiru jechuudha. Kana yeroo inni siin jedhu dhiirotni yeroo ammaa kana shamarran caala Itoophiyaa keessatti roowaardii guddaa fi qarshii guddaa aappii kanarraa hojjechaa jiru. Namni jalqabaa Itoophiyaa keessaa qarshii guddaa argatu dhiiradha. Yoo hin beektu ta'e Muhee jedhama. Isinis immoo deemtanii nama sanas gaafachuu dandeessu, nama sanas immoo ilaaluu dandeessu jechuudha. Ittaansee seeronni laayivii irratti wanti nuti gochuu qabnuu fi wanti nuti gochuu hin qabne inni jalqabaa laayivii irra yeroo seennu qofaa keenyadha kan nuti seenuu qabnu. Namni kan biraa nu waliin seenuu hin qabu jechuudha. Bakka dukkanaa yookaan immoo bakka iftiin jiretti laayivii galuu hin qabnu. Akkasumas immoo ibidda adda addaa wantoota qara qaban poolitikaa haasa'uun laayivii irratti hin danda'amu jechuudha. Kana malees laayivii irra yeroo seennu kaameeraa irraa bahuun hin eeyyamamu jechuudha. Kanaaf seerota kana eegnee laayivii irra yoo seenne osoo nadabamiin roowaardii keenya fudhachuu ni dandeenya. Tole, amma immoo akkaataa kamiin akka laayivii seennuu fi laayivii irra yeroo seennu immoo roowaardii keenyas achumaan akkaataa kamiin akka fudhannu waliin ilaallaa. Na hordofaa. Jalqaba laayivii seenuudhaaf bakka kana dhufna. Bakka kana dhufnee laayivii kan jedhu kana ni barbaanna jechuudha. Kuni garuu akkasitti isiniif hin dhufne taanaan yookaan immoo akkasitti akkanatti badee jira taanaan bakka kana dhuftanii ni sirreeffattu jechuudha. Jalqaba irra isa jiru isin biratti wanta biraa dhufuu danda'a yookaan immoo hoom jedhee dhufuu danda'a. Bakka kana tuqxanii ni sirreeffattu. Sana booddee bakka kana ni tuqna. Haala kanaanis erga tuqneen booda akkaataa kanaan nu bana. Kan keessan bakki kun hundumtiyyuu duwwaa ta'etu dhufa. Suuraan keessan immoo suuraa gaafa ashaaraa kennitanii bakka kanatti isiniif fiduu danda'a. Kanaafuu wanta kan hundumayyuu sirreessuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba kana bakka kanatti weelkaam jennee ni barreessina. Namoonni haarawaan koottaa jechuu dandeessu, maqaa keessan barreessuu dandeessu. Garuu waanuma isinitti tole barreessitu jechuudha bakka kanatti. Garuu wanta namoota gara keessanitti fidu gochuu qabdu. Namoonni gara laayivii keessanii osoo hin dhufiin dura barreeffama kana arganiitidha waan dhufaniif jechuudha. Ittaanii isaan kana ni filanna kontentii jechuudha. Fakkeenyaaf chaatingii gochuu dandeessu, saangingii gochuu dandeessu, daansiiwwan adda addaa argisiistu taanaan daansiingii jechuu dandeessu, tapha adda addaa yoo ta'e immoo fanii jettanii kaa'uu dandeessu. Isaan kana keessaa kan isinitti tole filachuu dandeessu jechuudha. Ishii ani chaatingiin filadha. Ittaanii kan jiru suuraa keenyadha. Bakka keenyatti suuraa kana ni galchina. Suuraa namoota gara keessanitti fiduu danda'u.
Fakkeenyaaf YouTube irratti namoonni viidiyoo keessan seenanii akka ilaalaniif jalqaba suura taa'ee jiru yookaan immoo wanta barreeffamee jirudha. Namoonni jalqaba arganii kan gara sana seenan jechuudha. Kanaaf laayivii kanarrattis immoo namoonni gara keessan akka dhufaniif suuraan isin jalqaba keessan murteessaadha jechuudha. Keessattuu namoonni hojjetanii taatanii hojjettan wanta kana sirreessuun dirqama keessan jechuudha. Kanaaf bakka kana suuraa keessan ni keessu cheenji jettanii ani suuraa waan ka'ee jiruuf kana cheenji gochuun nan barbaachisu. Isin immoo suuraa barbaadan suuraa bareedaas bakka kana kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Kan hundumaa erga gootaniin booda bakka kana go live kan jedhu kana tuqxanii ni jalqabsiistu jechuudha laayivii keessan. Kana isaan kanan sirreessine taanaan garuu go live yoo jettan iyyuu eesh isiniif hin jedhu waan ta'eef kanaaf isa kana hunduma isaa erga sirreessitanii kana ni tuqxu. Laayiviin keessan erga haala kanaan jalqabeen boodatti wanti isin gochuu qabdan tokkoffaa viidiyoo yeroo teessan akkaataa kanaan taa'uu qabdu. Akka kanatti taa'uu qabdu. Ittaanii kan jiru immoo wanti isin sirreessuu qabdan bakka kana namoonni akkaataa kanaan akkasiin gaafatanii gara keessan seenaniif akkaataa kanaan namoonni akkasiin gaafatanii seenaniif bakka kana maayikii isa fakkaatu kana ni tuqxu. Jala kanaa maayikii kan fakkaatu kana ni tuqxu. Isa erga tuqxanii kuni lamaanuu akkasitti cufaa ta'uu banaa ta'uu qaba jechuudha. Akkasitti yoo cuftan namoonni isin gaafatanii gara keessan dhufuu hin danda'an. Inni ittaanii jiru immoo inni lammaffaan kun immoo namoonni koinii dhibba kaffalanii gara keessan akka seenan gaafata waan ta'eef namoonni gara keessan hin seenan jechuudha. Keessattuu namoonni haaraan kana lamaan iyyuu akkasitti cufuu qabdu. Ergas akkasitti cuftanii namoonni isin gaafatanii jiru taanaan akkanatti accept gootu jechuudha. Akkaataa kanaan accept gootu kun fakkeenyaaf amma ishiin kun na gaafattee jirti anaanii ishii kana jechuudha. Ishiin kun na gaafattee jirti. Ishii tuqee tanaan acceptedhaan yoo barbaadu ta'e immoo bakka isa diimaa kana tuqeen balleessa jechuudha. Yeroo akkasii tuqxan ishiin gara keessanitti ni seente jechuudha. Ittaanseen kan jiruu fi kan sirreessuu qabdan kanadha. Kana namoonni sagalee keessan nageenyeef yookaan immoo wajjin isin bira jira yoo ta'e akka hin dhaga'amne yoo barbaadan kana tuqxanii sagalee keessan balleessuu ni dandeessu jechuudha. Akkaataa kanaan anama balleessin jira maaliif riikardii naaf godhu waan ta'eef sagaleen banamnaan kanaaf isa kana tuqxanii akka maayikiin akkaataa kanaan baduu qaba jechuudha. Isin birattis gubbaa kanarrattis immoo suuraa keessan irratti isinitti argisiisa jechuudha. Ittaansee kan isin dagachuu hin qabnee fi namoonni baay'een kan dagatan erga sa'aatii isaanii guutee fi sa'aatii lama yoo ta'e sa'aatii lama hojjetanii riwaardii isaanii 10,000 osoo hin fudhatinidha namoonni baay'een kan jalaa gubatu jechuudha. Kanaaf isa fudhachuudhaaf bakka kana osuma laayivii irra jirtanii bakka kana ni tuqxu. Sa'aatii keessanis achumaan sa'aatii meeqaatti akka turtan laaluu dandeessu. Sana booda sarga tuqxanii haala kanaan erga isinii banii erga isa tuqxanii haala kanaan isinii banee bakka kana ni dhuftu. Riwaardis kan jedhu kana ni tuqxu. Isa erga tuqxaniin booda akkaataa kanaan isiniif bana. Jalqaba irratti kan keessan laayif kan jedhu kanarratti bakka laayif jedhu kanarratti 5,000 kan jedhu bakka laayif jedhu kanarratti gubbaa kanatti guyyaa jalqabaa laayivii yeroo seentan bakka kanarratti asitti 5,000 kan jedhu ni barreessa. 5,000 yeroo lama ni barreessa. 10,000 jechuudha. Fuulduratti immoo sa'aatii meeqa akka teessan daqiiqaa 60 ittaanii kan jiru immoo daqiiqaa 120 kan jedhu lamaan isaanii irratti iyyuu sa'aatii fuulduratti ni barreessa. 60 isa jedhu duuba irratti immoo daqiiqaa meeqa akka turtanis isinitti argisiisa jechuudha. Fuulduratti yeroo 60 irraa 60 ta'e bakka fuuldura 5,000 irratti riisiif kan jedhu ni dhufa. Sa'aatii tokko erga xumurtanii booddadha. Sa'aatii lammaffaa erga xumurtanis akkasuma 120 irraa 120 fuulduratti riisiif kan jedhu ni dhufa. Isa tuqxanii riisiif gootu jechuudha. Osoo isa riisiif hin godhin yoo baatan riwaardiin keessan wanti sa'aatii sana hojjettan isin jalaa gubataa jechuudha. Kanaaf sa'aatii tokko osoo hin ta'in fakkeenyaaf galgala sa'aatii tokko kaaseedha. Sa'aatiin isaanii kan lakkaa'u jalqabu. Sa'aatii tokko kaastanii amma daqiiqaa sa'aatii 12 daqiiqaa 59 irratti riisiifii keessan riisiif gochuu qabdu jechuudha. Riwaardii keessan riisiif gochuu hin dagatina. Kan biraa laayivii yeroo jirtan wanti isin dagachuu qabdan isinitti hin tolle taanaan yookaan immoo fakkeenyaaf bilbilli isinii bilbilameera taanaan yookaan neetworkiin keessan addaan ciccitaa jira taanaan bakka kana tuqaatii X godhaatii baa bakka gubbaa kanarraa mallattoo X kana tuqaatii X godhaa baa malee asirratti X taksiin godheera taanaan sin adaba jechuudha. Appichis taksiin godhee sin qabeera taanaan sin adaba. Kanaaf bilbilli yoo isinii bilbilame yookaan immoo isinitti hin tolle taanaan gattanii hin deemina. Laayivii akka banametti lafatti gattanii hin deemina. Fuulli keessan tokkicha irraa baheera taanaan isin adaba. Keessattuu namoota haaraa ni adabaan. Fuulli keessan tokkicha irraa baanan jechuudha. Namoonni immoo yeroo akkasiin gaafatan accept godhaashi. Namoonni piikii adda addaa yookaan geemii yoo isiniif ergan kophaa keessan amma teessan accept kan jedhu kana tuqxanii namoota biraa wajjin haasa'uu dandeessu jechuudha.
neetworkii ishee jedhan fakkaatan baasee ishidha. PK namoota wajjin taphachuu barbaadu taanaan PK kan jedhu kana tuqxanii kophaa keessan amma taatanii jechuudha. Bakka PK jedhu kana tuqxanii yeroo isa tuqxan haala kanaan isinii fida. Friend PK jira, team PK jira, random PK namoota wajjin taphachuu barbaadanidha. Koiniidhaan jechuudha. Friend PK immoo kanadha. Isa kanadha jechuudha isa. Namoota follow gootanidha kan inni akka isinii fidu. Fakkeenyaaf ani ishee wajjin haasa'uun barbaada waan ta'eef nama tokkoof kana tuqitan PK ergaaf jechuudha. Kophaa kiyyaa as taa'ee amma na dabbaru yookaan immoo nama faana haasaa sa'aatiin keessan isiniif deema jechuudha. Akkaataa kanaan ergitanii fi nama sana wajjin haasaa laayivii keessan hojjettu jechuudha. Kanaaf geemii barbaadan haala kanaan taphata. Namoonni isin bira jiru taanaan immoo taaptaap isinii gochaa nama sana wajjin haasa'uu ni dandeessu jechuudha. PK haala kanaan taphachuu ni dandeessu. Yeroo isa xumurtan laayivii keessan erga xumurtaniin booda bakka kana tuqxanii X gootanii ni baatu jechuudha. Waan hundumaa erga xumurtaniin booda. Isinitti hin tolles taanaan immoo addaan kuttanii hojjechuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf sa'aatii 2 keessaa daqiiqaa 30 yoo teessan daqiiqaa 30 sana erga xumurtanii yookaan immoo hojii qabdu yoo ta'e yookaan immoo waan isinitti hin tolle yoo ta'e gubbaa kanarraa X gootanii bahuu ni dandeessu. Garuu banaa gattanii deemuun hin eeyyamamu jechuudha. Banaa gattanii akkaataa kanaan osoo laayivii irra jirtanii akkasitti irraa bahuun illee hin eeyyamamu. Akkanatti irraa bahuun hin eeyyamamu. Fuulli keessan irraa bahuun hin eeyyamamu. Isa kana hin dagatinaa yeroo hundumayyuudha. Amma immoo akkaataa kamiin ofii keenyaaf paartii bannee akka ijoolleen keenya yookaan immoo hostiiwwan jara jiran akkaataa kamiin akka hojjechiisnudha kanan isinitti argisiisu. Garuu isa dursa jechuudha. Paartiin dhiirotaafis shamarraniifis rewaardii ni kennan paartii yeroo bantan jechuudha. Dhiirotaaf daqiiqaa 15 yoo turtan sa'aatii 24 keessatti daqiiqaa 15 paartii irra deemtanii teessoon dhiirotaa jira lakkoofsa 5 irra daqiiqaa 15 yeroo turtan rewaardii 200 isiniif kenna jechuudha. Shamarraniif immoo daqiiqaa sa'aatii tokko hanga sa'aatii 2 yeroo turtan 800 1600 isinii kenna jechuudha. Sa'aatii tokkotti 800 sa'aatii 2 immoo 1600 isiniif kenna jechuudha. Inna paartii banuudhaaf jalqaba kan nuti tuqnu kana dhaqna bakka kana dhufne yookaan karaa kanaanis seenuu ni dandeenya. Garuu karaa salphaa isinitti argisiisuudhaaf kana ni tuqtu bakka kana dhuftanii ni tuqtu. Yeroo isa tuqtan paartii kan jedhu jira isa kana jechuudha. Isa kana ni tuqtu. Haala kanaan yeroo isa tuqtan paartii karaa lamaan seenuu dandeessu. Voisiidhaan seenuu dandeessu, viidiyoodhaan seenuu dandeessu. Garuu baay'inaan paartii kan namoonni seenan voisiidhaani. Viidiyoodhaan yoo seentan immoo namoota fakkeenyaaf laayivii hojjechuu barbaadu taanaan ejentoonni jechuudha. Laayivii hojjechuu barbaadu taanaan yookaan immoo sa'aatii keessan qusachuudhaaf ijoolleen keessanis akka hojjetaniif kana tuqxanii paartii viidiyoodhaan seenuu ni dandeessu jechuudha. Laayiviis ni hojjettu ijoolleen keessan immoo dhufanii teessoo keessan irra taa'anii ni hojjetu jechuudha. Innaa barreeffamoonni isaan kun akkuma jalqaba laayivii irratti isinitti argisiisetti koontantii barreessuun yookaan immoo isaan kana filachuun akkuma jiruttidha. Suuraawwanis akkuma jirutti jechuudha. Kana jalqaba waan sirreessaadhaa fi isinis tokkicha sirreessinaan yeroo hunduma isin hin gaafatu yeroo tokko qofadha kan sirreessitanii. Erga sirreessitaniin booda teessoodha kan isin filattanii. Teessoowwan isaan kana keessaa teessoon inni kun kan bitamudha. Malee akkaataa callisee isiniif hin banu jechuudha. Garuu teessoon 4, 6, 9 isaan kun ofii keessaniif filattanii banuu ni dandeessu jechuudha. Ishi teessoo abbaa 6 kana filadheera. Viidiyoo hin barbaadu. Isin viidiyoo barbaadan viidiyoo irra keessanii seenuu dandeessu. Sana booda isa kana ni tuqxu jechuudha. Isa kana voice irra keessanii holding party kan jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Amma paartii baneen jira. Akkuma argitan kana paartii baneen jira. Sagalee keessan balleessuu barbaadan akkuma isa kan laayivii bakka kana tuqxanii sagaleen keessan akka namatti hin dhaga'amne gochuu dandeessu. Ani sagalee kiyya maaliif an cufe amma maayikii asirraa waraabuun waan natti hin tolleefidha. Kanaaf an cufe kana jechuudha. Ittaansee kan sirreessuu qabdan yeroo hundumayyuu namoonni baay'een kan hin sirreessine isa kanadha. Teessoo kana fakkaatu yookaan immoo soofaa kan fakkaatu kana tuqxanii yeroo isa tuqxan haala kanaan isinii dhufa. Bakka kana ni dhuftu isa kanarra jechuudha. Isa kanarra dhuftanii isaan kana lamaanuu akkuma kan laayivii akkasitti cufuu qabduun. Fakkeenyaaf isa kana bantaniitu taanaan namoonni ofii isaaniitiif teessoo tuqanii galuu hin danda'an isin invite gootanii malee jechuudha. Isa kana immoo akkasitti yoo tuftan 100 kooyinii gaafata jechuudha. Namoonni akkasiin gara keessan seenaniif 100 kooyinii gaafata. Kanaaf isa kana lamaaniyyuu akkaataa kanaatiin cufuu qabdu jechuudha. Banaa teessisuu hin qabdanii kana lamaanuu akkaataa kanaan cufuu qabdu jechuudha. Ittaansee kan jiru teessoon dhiiraa fi teessoo shamarranii kan jedhamu jira. Teessoon shamarranii 2 hanga 4 kan jiran kanadha. Kan dhiirotaa immoo 5 amma 9 kan jiran kanadha jechuudha. Kanaaf shamarran yeroo hundumayyuu paartii hojjechuudhaaf sa'aatii tokko turtanii paartii hojjechuudhaaf
isa kana dhuftanii tuqxu lakkoofsa 2 hanga 4 jiran kana jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kun lakkoofsi 3 fi 4 namni irra jira. Lakkoofsi 2 garuu duwwaadha. Sim paartii hojjechuudhaaf barbaadu taanaan 888 kan argattan jechuudha. Kanaaf dhuftanii isa kanadha kan tuqxan jechuudha. Teessucha yeroo tokko qofa tuquudha. Teessuu kana yeroo tokko qofa yeroo tuqxan ofiisaatiif keessa siin galchaa jechuudha. Innaa warri dhiirotaa immoo teessuuwwan isa kanarratti turtanii sa'aatii daqiiqaa 15 yoo turtan sa'aatii 24 keessatti daqiiqaan 15 qofa yeroo turtan koinii 200 ni argattu jechuudha. Isa malees immoo booksiin naannoo kanarra booksiin jira. Booksicha immoo eegdanii ni fudhattu jechuudha. Erga kan hunduma xumurtanii sa'aatiin keessan erga xumurtanii fakkeenyaaf sa'aatii 1 sa'aatii 2 xumurtanii booda akkuma kan laayivii bakka sarara 3 kana tuqxanii rawaardii keessa galtanii rawaardii kan jedhu kana keessa galtanii ni fudhattu jechuudha. Poointii asirratti argattan 888 warra shamarranii 888 warra dhiiraa immoo 200 dhuftanii as keessaati jechuudha kan isin fudhattan as keessaa paartii kan jedhu jira bakka kanatti warra shamarranii biratti paartii kan jedhamu ni dabalama. Warra dhiirotaa immoo suma sara jirtanii bakka gadi akkas yeroo buttan 200 naannoo kanarra jira. Fuulduraa riisiif jedhee dhufa isa tuqxanii ni fudhattu jechuudha. Warri shamarraniis immoo 300 fuulduratti sa'aatiin keessan 60 irraa 60 yeroo ta'ee fi 220 irraa 220 yeroo ta'e akkuma kan laayivii asirrattis ni dhufa isa tuqxanii riisiif ni gootu jechuudha. Amma immoo paartii namaa keessan jira mana namaa deemin jechuudha. Kanaaf amma paartii kanarratti ani teessoo kanarra taa'uun barbaade yoo ta'e dhufee tanan bakka kana tuqaa. Kana tuqee tanan lakkoofsa 6 kan jiru kana amma feeshi lakkoofsa 6 kanarra namni biraa galee jira. Dhufee tanan lakkoofsa kanan tuqaa jechuudha. Lakkoofsa 7 lakkoofsa 7 irraan tuqaa. Kunoo amma seeniin jira lakkoofsa 7 irra seeniin jira jechuudha. Akkuma seeniin sagalee kiyya kanan gochuu qabu miyuut gochuun qaba. Abbaan manaa naaf eeyyamu yoo baate yookaan immoo wanta naasoo yoo jiraachuu baate wanta gaafadhu yoo jiraachuu baate akkuma seeniin kana miyuut godhee tanan sagalee kiyya cufaa jechuudha. Sana boodee bakka kana booksiin kun lakkaa jirti. Lakkoofsa lakkaa jiru kana jechuudha. Fakkeenyaaf kun olaala 5 irraa gara 0tti gadi lakkaa jira. Yeroo inni 00 ta'e yoo tuqxan isa kana yeroo tuqxan ICC ni jira. Sana boodee immoo koinii 5 yookaan immoo 40 isinii kenna. Neetworkiin keessan bareedaa taanaan koinii 40dha kan isin argattanii 40 jechuun guyyaatti 400 jechuudha. Kanaaf isa kana yeroo hundumayyuu hin dagatina guyyaatti yeroo 10 sa'aatii 24 keessatti sa'aatii 1 kaasee amma sa'aatii 1tti jechuudha. Galgala sa'aatii 1 kaasee amma deebi'ee galgala sa'aatii 1tti isa kana hin dagatina yeroo 10 booksii kana banuu qabdu jechuudha. Ishi kan biraa warri shamarranis akkuma kanaan bakka kana tuqxanii teessoo isin irra ture irra galtanii ni hojjettu jechuudha. Har'aa viidiyoon isinii qabadee dhufe kana fakkaata. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatiin wal argina. Ammasitti turtii gaarii namoonni sabiskiraayib nan goone immoo sabiskiraayib gochuudhaan yeroo itti aanu viidiyoo waa'ee poopoo isiniif hojjedhu akka isiniin bira ga'u yoo barbaaddan sabiskiraayib na gochuudhaan na jajjabeessaa galatooma.